Dalia, aannan keenya yaade loowwan keenya yaade akaakayyuu koo yaade dhugaa. Ati loonni loon yaadaayi. Ati loon mineeti. Amma siniini ganama gaafa hundumaa waa'ee seeraa keeyyata tokkoon sinii dubbisee deema malee hin ta'u. Akkasitti biyya balleessu. Dheengaddaa seeraa hojjedha seetti walitti qabdee dareebde. Kun maal ta'udha? Seera wallaaluu. Waa'ee seeraa beekuu dhiisudha. Seerri waaqa gaditti hundaa oli. Dibaabee biyyaati. Gaaddisa biyyaati. Hundi keenya namni nama ta'ee seera jala jiran ol kabajne ol enne. Ati immoo isa keessa jirtu. Amma dheengadda muuti na reebde naan. Gurra kee qabee akka peestaala sirraasee mana hidhaan barbaade si kaa'uu nan danda'a. Naakaa kana micaara naakaa habaratu jechuun nan danda'an. Seerri inni ati akka peestaala ciccina gootu anaan na kaa'a. Obboleessa keessa immoo anaan bilbila koo keessaa dabarfatee hin kaa'u isatti hin xaxamu seerichi. Anaan na dandeessama. Silumayyuu beekaa maal arguudhaaf asin gidduu taa'aa beekamani kanumaam. Hanni keeyyata mataa isaatii qaba. Hirra kuttaa reebdaa. Humnaan fudhattaan kee. Mankee matuun si qabsiisee jechuudha. Saamicha ta'a. Saamaa irra gurbaa'u na dheetuun si qabsiisee ta'ee seeraan si tolabama. Kan sitti si jalaa balleesse dhugaadhaa seeraan gaafatta. Baga. Kun immoo maal wallaalummaa kee. Isa durii asii achitti teellatti deebite yaaduu kee. Barumsa jibbuu kee. Seera beekuu jibbuu. Maal attamitti isin barsiifnus ni beekam waan ati karoorfatteertu. Seenaa baaka akaakayyuu gootina keessa balleessuudhaaf deemte hin dagadhu. Seeraan immoo xaxeesse qaama. Maaloo moo wallaalee sammuu gochaa jirta meeqa goote amma ani akkatti namatti dubbadhu hin qabu akkatti sana saame baasee ija dhiibee dubbadhu hin qabu akkatti ofirraa dha'u hin qabu maalan godharee maafanna wanna keessadha dhiirri nama dhoofne dhiiraa sila. Ganama isa aannan dhuguu kajeellee maal kajeellee dhiisitti isinii maaltu barbaachisaa ganama keeyyata tokko isinii dubbisee isin barsiisa waa'ee seeraa. Maali wallaalaan namni seera beeku ol keessa jira naannoo gaariin ta'u wal cabsoo lajjeessa mool gubaa oolaa. Itti miyaane gidduu tanii waan hin taane godha malee itti misatti. Kaa'imee mooraa rurrukutaa jiru. Kaayiraa bani. Mooraa bani. Rurrukutaa jiru. Maarri kaayi bani kaa maal kaatee banteeti maaltu sirra wal qixxeedha miti seera wal qixxeetti ilaallamna. Maal iddoo argitanii ta'e erga barbaaddu qoqqoo keessanittis godhee balbala irras taa'u. Umurii ogaa. Aadaa immoo isa keenya. Seera qofaan hin jiraatu namni aadaa wajjinis ol qabachuu qaba seera. Argee modoosinii danda'ame balbala irra na teechistanii abbaan naman jalaa banu jalaa akka na bansiistan beekan. Uffata natti jijjiirtanii achi na teechisuu sirra irra ture beekaa karoora keessan. Seerri hangafa kabajin hin jedhu. Maa inni rakkoo jiraasin ture rukutaa ture balbala? Eeyyee hanuma rukutaa ture. Mucaan seera harkatti baatee deemu mooraa kanatti galanaan jedhan. Maa inni seerri jechuun maa inni? Mucaa seera barate jechuu kooti. Maa inni wanta si nama naan jechaa jirtan kana waan tokko hin beeku garooni. Mooraa kana galanaan jedhani. Maal sin hin jedhe maal sin godhe akkam ta'e waan ta'e bicha natti himaa. Adaraa siiraa sin hin jedhe amma kana beeku maarree ani beekam silumayyuu bakka itti hojjetu bakka ittiin hojjenne addan baasu ni beekan silumayyuu nu hidhee lafa na malee beekan maal godhe amma waggaa meeqatti murteessan ammami eessatti bakka kamitti hidhama maal natti himaa beekan maal sirrii sinitti himan isa kana seeraan addaan baasanii sinitti himan maal sin godhe akkam sin hin jedhe akkam siniif hin dheedhumna. Keessa miti konkolaataa manatti siniif hin dheedhumna. Amma kana dhamoo siniif hin turre. Maal beeka manis lumayyuu akka inni walii gadi deemee iddoo tokkotti immoo hin du'a beeka akka inni du'u kan. Anitti maan ture akaakayyuun koo sirrii mi hin jarjarin wanta ta'een godhini itti maan ture akkam sin godhe maal sin hin jedhe sin muffachiise adaraa siiraa sin hin jedhe biti amma yoo. Hojii sin barbaade. Maali akkas taanaan jira koottaa jira. Maal godhaa? Nama reebee gaayyoon maal gochii immoo qabanii dhufan gaafa. Ingeessoo hin qabee. Seerri harkaranii. Goota. Kunoo. Isaan ta'e. Isaadha. Kam jirtu? Nagaa keessanii. Noora nagaadhaa sin. Maal godhaa? Maal goota? Mana dhaatti jijjiirame ka jireenyi kee. Nooraa sin. Noora. Taa. Akka itti waan hin taane jedhu kottooti manatti nama natti horrisiisi. Nagaadhaas. Akkam. Naga maal balleessee caawa. Hojii fan si barbaadee ture. Hojii
kan si barbaadee ture. Maarri kanuma nama seera dabsu nama seera itti dabu qabnee fidaa oolla hojjechaa oolla hojiin keenya wanti dhugaadha qabnee na fidan ture hojii kooti maarri kun hojii kooti maal godha maal balleessan kaa ijoolleen silaa waan namni itti mun dhagaan seeraan beekanii maal immoo dogoggoranii sin jalaa balleessan gaa rakkachoon tu seeraan ture qabee na fidaa nama seeraati man hojiin hin jiraadhe malee nama seeraati. Hojii fan si barbaadee ture dhimma seeraan wal qabatu. Icitiidha. Waan hojjettanii beekaa gurra qeensitee waan namni dubbatu hin dhaggeeffatini waan dhaggeeffattu saddamaa fendi akka waan seera beektu immoo gurra qeensitee na dhaggeeffatti qoqophaati hojii deema wanni hin ta'inaati hojiin hojjedhaan maal gaa maaltu jira maal sin gargaaru beekumsa gara seeraa taanaani waggaa 5 seeraan baradhee waggaa 2 immoo akkasumattiin olii gaddeemii jechaa ture hamma immoo egaa seeruma baannee kunoo seeraaf an ol keessa jiraachaa jirra na keessa jira duddattis baadheen deemaa kunoo kitaabasaas baadheen deemaa seerri egaa ittiin hin hojjenne malee jiran olka maal sin gargaaru. Amma wanti ati naa gootu isin warri seeraa kuni akkas gochuu dandeessu akkas gochuu dandeessu. Akkas gochuu moo'atanii harka keessan keessa jira hundumtuu xaxuus hin dandeessu. Isa xaxamee si hiikuu hin dandeessu. Hundumti isaa harka keessan keessa jira. Isa kanaaf dhimma guddaafan si bira dhufe. Egaa baay'een gammada hojii isaan baradheen hojiin mana dhufuu isaatti baay'een gammadaa mee rakkoo jiru sanatti maati warri seera nuyi rakkoorra dhaabanne ragaarra dhaabanne wanta jiru immoo adda baafne eenyu bira jira badiin eenyutti muramuu qaba keeyyati immoo maal jedha seerri maal jedha inni lafa keenyeetu murra amma rakkoo jiru natti maati. Hin hojjennaan. Ittuun dhimmicha sitti himin dura faayidaa guddaan si godhatu qaba. Isumateetti gama seeraatiin na gargaartee dhimma sanaa namoota qabeenya hanga tifeete maatii feete waan jireenya keessan jijjiiru isiniifan godha. Tole maarree maal dhimma karaa seeraa wajjin ol qabatu karaa dhugaa wajjin ol qabatu hojjenne silaa karaa dhugaa hojjechuun seera hojjechuun akkasuma al tokko nama milkeessa dhufe dhugaan milkaa'umsa ka. Dhimmicha akka mo'adhu qofa akkati na gargaartuun barbaada. Amma gaa 1 2 hidha addanaa baasaa lafa naa qaba irratti seera dubbisuun naa ta'a. Rakkoon jiru maayii. Haadha manaa kiyyaa waliin qabeenya hedduu horanne kaapitaalaan hammam ta'a? Yoo xiqqaate naannoo miliyoona 20 ol mana dabalatee. Mana naannoo iddoo 4 akkasuma lafti duwwaan jira. Ilaa wanta kuchisitti maa iddootti seerri hojjetuu fi iddootti seerri hojjetu ilaalle seerri wanta kana nu dabarsuu bira waamni uma gorsaa maa gorsuu qabna malee kun nu jala darbee naan hin guddattu hindi danuu qaanes rakkina keessatti mun hambisa waan morma baasa. Soora maaliif baradhee? Soora Soora kootu mee soora hojiirra jiraama? Hojiirra jiraama? Kootu gidduutti na jire. hin deebitaan. Nanti fi afachane egaa. Baay'inni. Hojiin akkanis namatti naasaarama. Nama wajjin jiraama. Waan taatan ijoollee hojiin akkanis Rakkina keessatti mun hambisi. Adaraa waaqayyo adaraa. waan rakkinaa isa kamaa qabtu. Adaraa abdaar. Rakkina keessatti mun hambista hin didii. Kuchisitti maa dhaggeeffadhu. Maal taatan abidda maal taatan yeroo Dhaggeeffadhu. Eebba balbala rurrukutee nutti ol seenaadha. Seera maalii jettee wanta hin barbaanne nutti hin taate. Amma olis ta'u gadis ta'u eebbi kun mana keenyatti hafuu qaba. Kunis matti hafuu qaba. Kanan taane taanani ani hin beekon. Milee edda malee.
Bineeldumatti yaadi faayidaa jechuun isaa yaadi waan Iddoo qaba. Seerri iddoo qaba. Iddoo hojjetamuu qaba. Kanaan Maari. wanta kana mikilan dabarsinati. Dhugaan sin jedhaa waggaa dadhabbii kee ilaalee ammati dadhabdi ilaalee rakkina keenya ilaalee hin argamne fuula waaqaa fuulduratti imimmaan keenya mul'ate kan immoo si harka dhugaas si baasisi. Dhugaa. Maarree. Dhugaas si baasisi. Dhugaadha. Akkuma barbaadde yoo ta'e immoo iddoo qaba hundumtuu. Iddoo qaba. Sitti kun hin taane taanaan kaan hin beekon. Dhugaadhaan hin beekon. Obsatti. Maal nama dhugaa barbaacha dhufee namichi? Dhugaa barbaacha. Dhugaa Dhugaa hojjetu dhee haasaan jira irraa na waantanii. Maarree dhugaadhaan hojjechuu dhugaatti dhugaadhaan hojjechuun gaariidha. Egaa maal goota beektaati dhugaas haa ta'u maal haa ta'u akkuma xaxxeetti xaxii ta'e isa nu xaxe nurraa gadi kuti. Kanuma jedhee kana nurraa barbaade dhaqee hojjetu jabaadhu. Jabaadhu qaba. Yaada jijjiiruu danda'a. Namichi yaada jijjiiruu danda'a. Xaaxeen xaxaa sinirraa jira. Maarree. Dhugaa wajjin qofaa koo dhaabadha malee waan hin xaxuun qabuun. Xaxaan cira. Maal jenne Seeraan xaxaa cira malee xaxaa hin xalu namatti. maal Eenyu jedhe jenne namichi yaada jijjiiruu danda'a. Boo kanaaf na waan ta'e akka waan nama yaada sirrii qabu na waan ta'e immoo iyyite na waan ta'e immoo. Maga nama guddaa taatan na gorsitu. Ijoollee hojii dhaquu ni ta'anii hojii dhaquu jibbanii too anaan nama mana keetti. Amma gaa rakkoo jiru moo maali? Rakkoo jiruuf seera olitti finneetu seerri waa'ee rakkoo sanaa maal jedhaa? Ragaan immoo akkami kan jedhuun ol bira qabne ilaallee isatti muramutti murree isarraa ka'urraa immoo kaafne seeraaf eeraan dhugaadhaan hojjenneetu isinis faayidaa na barbaachisu akkuma amma jettan faayidaa koo eeddanii ani immoo mirga keessaan eegee isin hojjechuuf qophiidhaan. Dhimma faayidaatiifi rakkoon qabaatin. Waggaa 5 gara ala kana deemtee Waggaa 5 iyyama eenyuun isin ejjin mari'atte deemte? yeroo sana walumaan turre. Walumaan mari'attaniitu deemte. Waggaa 5 garuu tola miidiyaa irraa wal dhabne bilbilaanis eeginnabe. Iyyaafataniittu. Iyyaafadde. Tole. Eegee dhabeen mana kan biraa ijaarradhe. Mana kan biraan ijaarradhe immoo ettanii. Nan fuudhe. Fuudha ishee irratti fuudha. Nan fuudhe. Isa kanaaf amma immoo as gara biyyaa deebitee qabeenya waliin qabnu kana mana murtiitti himata natti bantee naqasaa jirti. Irratti fuutan. Isa kanatu qabeenya kana qarshii tokko akka hin arganneef naa xaxxa suma kana. Suma naa xaxxa anaafis maallaqa naa oolchite ofii keetiifis maallaqa guddaa akka argattu kanuma naa xaxxa si barbaade. Amma isin kan isin yaaddanii qabeenyaa jiru kana miiliyoona 20 mana iddoo 4 jiru kana isa isin oliin qabdan kana gara keessanitti naannessee xaxee akkan an keessan godhu isheen harka duwwaa akka isheen adeemtu akka isheen sokkitu akkan godhu barbaaddu. Kanuma laa. Kanuma qofan sirraa barbaade. Kanaaf hin dhufe. Kana kan isin barbaaddan. Ati qofaan dhimmicha akka inni harka keessa galu duwwaa naaf godhi. Seer dhugaaf hojjennaa dhugaadhaan dubbannaa dhugaadhaan murraa dhugaan ol jedhee dhaabbachuu qaba. Dhugaan gaaddisa biyyaa ta'u qaba. Yeroo dhugaan jiru immoo milkoomna akkuma kana. Rakkina keessaa bahuun barbaaddu namittiin kun. Odoo nama rakkina kana keessaa bahe miliyoona 20 kana odoo mana godhate hin fuudhu anam edhee fuudhadhee gaa'ilatti milkaa'in jiraadhu. Adagaan si haa fuudhu maaloo nama waanuma akkana nu dhiisime. Maal taate? Si haa fuudhu. Ila kunoo jennee kunoo laali waan inni gadaa sawanii maalan soora Akka isinis soora haasaa gidduutti na kutimme waa'ee dhugaan dubbachaa jira. kootu soora. Deebi'a. Dhugaa irratti na qabasin. Maayini. Maalidha? Maal hojjetu mana kee? Baga. Waanaa saamuu danda'atu. Maal godhee? Maal ancitu maal hin qallatti mana hin jettu. Nagaa sagal. Dhugaan hin qallatti mana jettiire hin jettu. Dhugaa irratti hojjenna. Hundi isaa iddoo qabaa. Nan sobadu? Nama jalan dabarsinii hundi. Nan sobadu? Jedhu nan sobadu? Maal sobdate? Sobaa waliin arguu
ati hin jenne mini maal taateeti maa onnee natti kaaftati. Haxami. Baratti bara kee hunda raafuu asii dheedatti. Kottu bari. Beena hojii. Dheeti. Barbaa. Baage. Hojii baqattu. Haraan na gorsita gaammata. Isa baratte kan na gorsita. Beena hojii. Itti naa himaa iyyama immoo. Nan dhufaa. Yoon qaqqabe yoon hojii fixe. Ijoolleen hojii baqatu. Mana keessa taa'aniitu buddeen dheeduu barbaadu hojii hojjennaan jedhan. Ani immoo hojii natti baay'ate akkuma kana. Achi isaan ijji nan hojjedha. Asis warra akka keessanii dhugaadhaaf warra dhugaa hojii dhugaa fayyadhan immoo nan hojjedha. Dhugaaf immoo nan hojjedha. Dhugaaf immoo hojjechuu nanaaf immoo naa kennan. Isin gaafa isin ilaalanni gaafa boqottanii deemtanii gaafa akka itti uffattanii deemtanii nama yaada akkasii yaadu nama yaada gadi bu'aa akkasii yaadu fakkaatan. Nama saggoo dubartiirra taa'ee saamuu barbaadu fakkaatan. Gaafa isin ilaalan nama seeraa fakkaatu. Garuu sammuun keessan duwwaa. Waliin caaltan warra mana na tajaajilu. Ijoolleen wajjin jiraatan jiru hin caaltan. Hin baranne seera hin beektan jechuudha. Akka seera biyya keenyaatti bara 1996 aareffame irratti keeyyata 650 irratti namni haadha manaasaa wajjin oliikuu barbaade gara 3 oliikuu danda'a. Inni jalqabaa yoo haati manaa duute yookaan abbaa manaa duute. Inni lammataa olii galteedhaan jaalalaan an nuyi oliin taanu kanaa booda yoo oliin jettan qabeenyaa qabdan holqixaan yoo hirattan inni ittaan jireenya oliin jiraattan irratti olii galuu yoo dadhabdan olii galuu dadhabdanii amantiidhaan olii galuu yoo dadhabdan olii dandeessu. Inta utaanaan garuu akka keessan kanatti maksanii sin barbaadu nan barbaachiftu ati harka duwwaa galuu qabdaa hedhanii inni hariyaan hin jiru. Namni akka godheedha. Namni haadha manaasaa olii galtee malee kanarra darbee akkasi nama jettanii nanii ka yoo jedhee yaade waggaa 5 amma waggaa 18 adabamuu danda'a. Amman keessan egaa maal godha hojii mana dhufee isan baradheen har'an hojjedhe isan baradheen har'an taa'e namatti mure gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jira. Ana akka kootti dhadhacha han irra taa'e har'a isinitti muraa jiru hojii isin hojjettan waan isin balleeytan hidhaa cimaa waggaa 18tiif haadha manaa keessan irratti immoo amanamummaa dhabuudha qarshii 10,000 hadabamu. Kana emmuun isiniin timuru isin amanamummaadhaan mana hidhaa hollaa keessan jiru isin bira jirutti hamma dhaqaatii calluma jettanii hollitanii hidhamtu. Maaliif seera jalaa ba'uun hin danda'amu. Hamma isin afaan keessanii natti himtanii afaan keessan irra dhaabadhee seera ilaalee isinitti muree ragaa biraa isinitti hin barbaachisu. Hidhamuu qofa hidhamtanii fixxanii ba'uudha. Hin ta'u taanaan sinteellaan jiran. Isin seeraa jin sinteellaa jira. Amma kanaaf hin danda'amu naan jedhaa ta'e. Maal kun raanne hin deebi'u seerri hin galagalu seeratti immoo asii naasaa asii deebisana seeracha asii deemna waan biraa ta'a. Nafa jirtan itti dhattanii isa isinitti murame raawwattanii ba'uudha. Kana qofa isinirraa eegama. Asin godhachiin godhattanii naan immoo seera isin qaba eessattuu hin baatan. Afaan keessaniin ofitti ragaa baatanii ragaa biraan hin barbaachisu. Amma kanaafuu hin danda'amu jedhaa taa'e. Maal waan danda'amu maa gooneen kunoo isa danda'amu gooneen dhugaarra dhaabannee jennee dhumee amma as deebisu eetti hin deebisu amma kanan isin gargaari kun amma immoo. Kun jira taanaan silumamaa jirtu isin. Kun jira taanaan ishee madhaxxanii kanumaan raawwachuu isin irra ture. Seeraaf kun immoo olin jaallatanii amma nan rifadhe seerri isin rifatame. Nannaa waliin qaban isa isin baattaniif. Kana baattu taanaan isin dhugaa qabdu. Dhugaa qabdu. Waan barbaaddan gochuu dandeessu turtan as lafa seeraa dhufuun isin irra turre. Amma maal yaadaa ture? Yaaduu dhaabeera. Maali yaadaa?
lafa kun jirutti guyyaama tokko yaadee hin beekuun yaadus immoo danda'e. Seerri si yaadamu lafa kun jirutti. Lafa abiddi jirutti maal yaadnan? Yaadu dandeema yaadaan jiru. Dhageessa. Seera kee wajjin boolla lixxiyaa waan inni amma haasa'e kana. Argeetee kana? Argeera. Wanti inni amma haasa'e kun icciitiin kun baataa na dhagaa taanaan mataa keessarraa facaaseeni seerata gara kennadha. Harraba koo muraa. Isa dhugaatti waan tokko dhageessan. Sitti meera. Icciitiin nan eegan. Maal isa baranneen hojjennee milkoofnannaan isa baranneen abiddi mana dhufaa? Yoom dhugaa irratti hojjennee dhugaa milkeessinaa? Manaa beenaa ajjeesu dhufaa kun? Na gargaartanaan jedhee faayidaa na dura qabee na goyoomsuuf qaba. Dhugaa na jallisuuf qaba. Hin jallatu dhugaan dhufkatti.